Hi, 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 hi. How are you guys? Everybody is good. I miss you really. I miss you so much. I miss you so much. I miss you so much. Oh my God, long time not see. I am okay. Everybody's okay, guys. Thanks God. Obboloota koo kam jirtu nagaa keessanii hordoftoota warqee biyyuutii channelii jala kan jirtanii marti keessan akkam jirtu nagaa keessan miti waaqayyoodhaaf galatan nagaadha egaa yeroo dheeraa booddee har'a wal agarre na yaadamuu fedheetan sin jalaa badee kan na yaaddanii laayik gochuudhaan viidiyoo kana akka jalqabdanii affeerraa kooti warroonni haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuudhaanii warroonni kaan immoo yaada keessan yuutuubii kanarratti koomentii gubbaarratti barreessuudhaan kana jajjabeessitanii asumarraan isin affeerra jechuudha. Egaa har'ammoo waan nama fayyaduun isinii qabadhee dhufe akkuma argitanii mataan kollee kunoo waa dibadheen jira jechuudha. Innaa isa kanammoo sheer isiniif gochuudhaafanii. Maal dibattee har'ammoo warqeen jechuu dandeessu kanan dibadhe gaasmarraan isin hangaa waan dibadhe garuu waanuma qallaaliidha jechuudha mana keessatti kan arganudha kanaafiyyuu itti fayyadamaa maaliifi waan ofii itti fayyadame isinillee itti fayyadamoo taatanii bareedaadha jechuudha. Innis maal seetanii kun avukaadoo akkasumallee muuzii akkasumallee yoogatii akkasumallee aannan akkasumallee damma kanadha jechuudha. Mask for hair mask jedhama yookiin immoo maaskii heerii afaan oromootiin hin beeku waan ta'eef maal jedhama baqa heer maaskii obboloota konna itti fayyadamoota akkuma kokkataataniifanii beektu obboloota koo waa tokkodhaaf abdii kutachuun gaarii miti. Anis mataan koo qibaatii baay'ee dibadhee bu'aa qabeessa na taasiseera. Baay'ees na fayyadee jira. Dheerina isaa caalaayyuu wazii uumama isaa qabatee akka turu naa ta'ee jira. Haa ta'u garuu yeroo ji'oota lama asitti mataan koo akkuma qoraaniin irraa caccabachuudha. Inni baay'een abdii kutadhe maaliif ta'ee qibaatii baay'een itti fayyadamaa jira. Qibaatonnoo gaariidha mataa koofis gaarii naa ta'eyyuu obboloota koo hordoftoota yuutuubii koofillee sheer gochaan ture. Inni maayinni jedheetan gaaffii natti uume yuutuubii kanarraallee akkam fagaadhu na taasise jechuudha. Innaa maal seetanii obboloonni nanii asii waliin hojjedhu namoota warroota diddiimolii kanadha jechuudha. Innaa isaanii wantoota kanaan hin fayyadamu jechuudha mataan isaanii immoo uumamumaanii lallaafaadha jechuudha. Innaa jarri isaanii fayyadamu. Anaan immoo mataan Afrikaati immoo beektu mataa jajjabaata mataa immoo dheeraa hin taane mataa gabaabaadha jechuudha. Innaa kuni uumama waaqayyoo laate waan ta'eef kanatti waan nuti qaanessullee hin jiru. Isa kanatti ni gammanna. Haa ta'u garuu innaa koottumee kanatti fayyadamii mataa kee gaarii godhaa lallaaffisaa akkuma keenyallee baqa siin dhibuu naan jedhaniiti kananaaf bitan jechuudha. Innaa tokko fixee lammaffaasaa ergan xumuree booddee mataan koo ittuma daakuu taa'aa dhufe jechuudha. Hin caccaba akkuma qoraan namni hin beekne hin jiru hin caccaba jechuudha. Innaa maa inni dhee naaf galuu didee isaa booddee dhumarratti wanta kan akka ta'e hin baree jechuudha. Wanti kunis immoo miidhama kan fidee fi ani yeroo baay'ee mataan koo yabbuudha. Dheerina qabaachuu baate yabbuudha jechuudha. Innaa miicee ka'ee yegiddi kaawuyyaa mataa gogsutti gochuun qaba jechuudha. Innaa isaaniin gogsanii jechuudha waan elektirikiisitiin qabaachuu dandeessu. Isaatiin innii fi wanti kun waliin jaallatu. Innaa wanti kun waliin jaallatu lakkaa. Innaa baqa abdiin kutee jechuudha dhugaadha dubbachuuf taanaan. Innaa abdiin kute maaliifi otoon qibaatii itti dibee otoon shaamboo itti dibaa jiru akkamitti na jalaa caccabaa naa dheerata jedheetoo yaadaa jiru jedhee baay'ee tokko natti dhaga'ame. Naan amma immoo mee waan uumamaa kanaan fayyadamaa jedheetanii wanta kanaa wanta avukaadoo kana yoogatii yookiin immoo urgoo aannan damma godhaatii dammi
anniisadha humna laataa akkuma baayoloojiin jedhu na anniisa saayinsii jedhu jechuudha. Saayinsii jedha baayoloojiin jedha gambeettu isinillee na anniisa waan ta'eedhaaf anniisa humna laataa akkasumallee immoo qaamarratti wantoota garaagara qulqulleessuuf avokaadoon akkuma waa baay'ee qodaa keenya sirriitti qulqulleessuuf gaarii ta'e dammillee baay'ee gaariidha jechuudha. Otoo dibatan namoonni baay'een arrii baasaa anyway ani hin beeku arrii baasaa hin baasu arriin dullumaanis miti yookiinis immoo zariidhaan ta'uu danda'a. Akkasumallee waa garaagaraatiin in dhufa arriin jechuudha. Aariidhaan dhufuu danda'a, lafa ho'aa yoo jiraanne dhufuu danda'a. Wanta kanaafiyyuu isa kana hin beeku, isa kana sodaatanii itti fayyadamoo ta'uun dhiisinaan isiniin jechuu barbaadeetanii inni baay'ee abdii kuteen ture. Garuu jireenya keessatti abdii kutuun gaarii miti. Na abdii hin kutina warri waa tokko akka koo abdii kutan yoo jiraatan nama wayii mataa koof abdii kuteen ture jechuudha. Garuu miti. Bakka kana booddee dhumeen caccabaa jira, qibaatii hoteetti fayyadamaa jira. Kana booddee waan deebee iddoo isaatti naa deebi'u miti jechuu miti. Isa caalu yoo argachuu dandeenya waan ta'eef mataa isa caalu kana caalaa isa bareedu kana caalaa isa janamaatti tolu yoo argachuu dandeenya waan ta'eef torbanitti yeroo tokko warri miiccatan yeroo tokko, yeroo lama warri miiccatan yeroo lama. Gaafgaafii avokaadoodhaaf hanqaaquun illee baay'ee pirootiiniif gaarii waan ta'eef hanqaaquu fayyadamaa. Shittaa isaa laaltanii in ajaa baay'ee hanqaaquun garuu isa laaltanii faayidaa hedduu of keessaa qaba isa fayyadamaa. Gaafgaafii immoo yoo avokaadoon kun hin jirre muuzii akkasumallee immoo yoo gatii kana walitti daaktanii yoo dibattanii bu'aa qabeessan taatu damma warra argatan dammatti dabaltanii na waan akkasiitii mataa keenya tiriitimentii yookiinis immoo yoo maaskii mana keessaa yoo goone mataa keenya kan hawwine caalaa kan yaadne caalaa argachuu ni dandeenya. Na kanaafiyyuu jireenya keessattis ta'e waa tokko irratti abdii kutachuun gaarii miti. Asumarraan jechuufan dhufe na mokkoraa bu'aa qabeessan taatu mataa dheeraa barbaaddu yoo ta'e, mataa lallaafaa barbaaddu yoo ta'e, mataa yabbuu barbaaddu yoo ta'e, mataa hin caccabne barbaaddu yoo ta'e argachuu hin dandeessu. Avokaadoon waa baay'ee of keessaa qaba. Tarreessuu fixuu hin danda'u jechuudha. Waa baay'ee jechuudha. Na nyaataafis yoo ta'e kana fuutanii aannan xiqqootti dabaltanii yoo dhuddanirree qaamaaf fuula keessa yoo dibattanillee avokaadoon kana kanarraa saaqxanii yoo dibattanillee baay'ee gaariidha avokaadoon jechuudha. Garuu bakkuma hundumaatti yoo avokaadoon xiqqoo gatiinsaa ol ka'aadha. Garuu immoo nurra hin caalu jechuudha. Nurra hin caalu. Akkasumallee obboloonni mataa keessan qabu ni cubbuun qabu. Amantii kam keessatti yoo amantii nani hordofu amantii kiristaanummaa keessattis ta'e amantii kam keessatti mataa kee qabuun cubbuun qabu. Cubbuu kan qabu isiniyyuu hin beektu gasa kana bakkuma amantiitti walii ibsina. Iddoo kanatti yoo dhiisne jechuudha. Isa kanaafiyyuu mataa keessan qaba. Mataa keessan bareeddanii qulqullummaa keessan eeggattanii yoo deemtan never cubbuu hin qabu. Gonguma cubbuu hin qabu waan ta'eedhaaf mataa keessan eegaan isiniin jechuun affeerraa kooti. Waan hundumaatti yoo abdiin kutiinaa akka koo abdii kuttanii rifeensa bakka kanaa booddee hin ta'uu jedhee hin jira. Maaltu beeka? torban lama booddee immoo isa kaleessaa caalaa isa gaddaa caalaa mataa bareedaa namatti tolu miidhagaa yabbuu na waan hundumaan gaarii ta'e akkan argadhu naan amana jechuudha. Na wanti isaas keemikaala keessa of keessaan qabu kunoo amman dibadheen jira already. Ani egaa kunoo kan akkas kanatti handaakee jira. Kanatti handaakee muuzii avokaadoo aannanii fi yoogatii damman itti dabale damma maankaa lamaa qofan itti dabale itti fayyadamaa. Naani kanatti godhee already dibadheen jira. Na kanaafiyyuu isinillee dibadhaati daqiiqaa 5 hanga 10 na sajjii godha. Sa'aatii 2 hanga 3 tursiisuu dandeessu. Lamattillee miiccachuu dandeessu. Miiccadhaan isiniin jedha. Kanaafiyyuu kana fakkaataa qarshii wanti uumamaan argannu gaariidha jechuun qarshii baasanii keemikaala kan qabu waa baay'een bitu. Amma dhadhaafatu arganite dhadhaan gaariidha jechuudha. Garuu hin argamu. Ergan argamne immoo wantoota mataa keenya nyaatota garaagaraa keessaa akkuma nyaata qaama keenya barbaachisu wantoota akkasii kana salphaa kan ta'ani mana keessatti argachuu kan dandeenyu gola keessatti argachuu kan dandeenyu kan ammoo yoo itti fayyadamne otuma hojii keenya hojjennu galgalumallee ta'ee otuma
dibannee laastikii yoo jiraate laastikiidhaan shiffiin goone shaashii keenyatti hojii keenya hojjetanne yeroo reftii keenya misaa sa'aatii yoo ta'e immoo laqa ofirraa goonaa jechuudha. Isaa booddee immoo qibaatii bishaanii yoo qabaanne akka vaaziliinii, saansilkii, zeetuunii kanatti haxoone bakka 2 bakka 3 yoo goone gaariidha jedhee yaada. Kaawuyyaa ta'uu barsiisuu baattanii gaariidha. Kaawuyyaan mataa namarraa fixa. Warroonni kaawuyyaan fayyadamanii mataan keessa lallaafaa yoo ta'e immoo maybe meediyaamoonni illee isin ilaachuu yoo danda'u ta'e itti fayyadamuu dandeessu. Ani garuu baay'een keessan itti fayyadamuu baattan gaariidha. Sababni isaas anaarra miidhaa guddaa geessisee jira waan ta'eedhaaf boorrillee gaafa biyya keenya gallu maybe taaksii galuu dandeenya, kaawuyyaa galuu dandeenya. Kan kasalaas ta'e kan elektiriksiitii gaarii miti bakka gabaabamatti keemikaalota of keessaa baay'ee waan qabudha. Nuuf miti jechuudha Afrikootaaf miti kun innaa warroota naccootaaf waan ta'eedhaaf isiniin jedha. Kana fakkaata hordoftootaa fi kabajamtoota yuutuubii koo eebbifama. Viidiyoo biraatti ammoo walitti deebinu turtii gaarii.